Waasitti waan nama kolfisiisu tokko yaadan. Sooreetu. Ay sooree yeroo ijoollummaa turre horii wajjin tiksaa turre. Achii guyyaa tokko ganama baane guyyaa guutuutti saawollee galgala wajjin galle. Nin alkolfalaa ajjeesan yeroon kana yaadadhu gaa. Galgala galtani. Namboy rakkinni immoo na keessaa hin banne. Isa galgala galleessi. Beekaa tokkotu maal jedhe beektaa waa'ee kanarratti. Beekaa hiriyaa Obaamaa. Lakki nama sammuu qabu tokkotu. Ilaaleeti jireenya kana. Asis ilaalee achis ilaalee akka inni yaade ta'uu didde. Beekumsa tokko baase. Maal jedhaa? Shurrubbeen hin qaarite. Keessatti biraa dhufamoo waa'ee. Dhugi. Wanti guddaan as fidee dhufeef maaliif seeti? Waa'ee haala keenyaa kanaa soora. Waa'ee rakkina amma keessa jirru kana. Amma waan nurraa eegamu kana hundumaa goonee garuu rakkina kan akka jiraannuuf sababii maal sitti fakkaata? Kanuma ta'uu keenyaaf sababii maaloodhaa itti yaadammati? Fira biyya alaatii dhabu. Maatii sooressaa keessaa dhalachuu dhabu. Lakki. Baadiyyaatti dhalachuudhaan. Barumsa hin barbaanne barachuu. Isas miti. Qormaatii cimu. Jireenyi cimu. Jireenyi mi'aawu. Maaloodha re? Waan amma ta'aa jirru kana hundumaaf sababi maal akka ta'e hin beeku. Hin beeku. Sababa kana adda baasnee baruu moo qabna? Adda baasnee baruuf moo maal gochuu qabna? Barbaaduu, itti yaaduu, nama mariisisuu. Dhuguu qabna. Dhugnee sababa isaa baruu qabna. Ani amma kana wanti akka yaadaatti naa dhufe naaf kana. Utuu hin dhugin immoo akkamitti yaada finnee adda baasuu dandeenya ree? Yeroo nagaadhaan oteenye adda baasuu dadhabna. Haa ta'uu gaa. Ani booddee sirkatti waa ta'ennaan manaan nageessa. Eessaa fidde kanaa? Ishee gaafa dhufdummoo jechuudha. Hin haasofta waan si keessa. Anu amma haasa'e akkana gochuu ta'u. Haasa'u carraa naa laatta. Haasa'e. Dhugaa soda. Rakkina biyya kanaa kan fideeyyuu nuyi shakkaama nama. Maddi rakkoo kanaa nu biraa jedhee shakkaama. Hojii dhabuufi jechuudha. Rakkinni muuxannoodha miti. Muuxannoo immoo rakkinni hojii dhabuudha. Amma kana beektaati silumaa beekumsa amma kana qabdaan. Naajjeesti ani beekumsa amma kana baadheen beeku. Ani najjeese ani ofiisa najjeese. Ani maaliif akka inistiraaktarii waan baay'ee beekan naa galee hin dhugu. Ammati hiriyaa qabda miti hiriyaa durbaa. Tiyyaa. Nagaadhaa ishee wajjin sinaarsitu al tokko. Baay'inni sinaarsituuni. Mataana naanneessiti malee. Himi isin godhu garaa kee keessa waan jiru. Ija isheetti miti qofaa jiraadhu naan jedha.
Ishee qofattaati armeen ayyuu mataa isaaniidhaan funyaan bira nagaa aariin isaanii. Itti muudha. Itti muudha waan dhufee dhufu itti muudha. Tanima. Hin sodaatin immoo. Haa ta'u. Wantu abbaan fedhe yoo dhufee jechuudha. Gamtaa hiriyaa jedhamuun qabaa hidhiiti. Ija isheetti mi abbaa barbaade. Waasitti waan nama kolfisiisu tokko yaadadhe. Sooreetu. Ay sooree yeroo ijoollummaa turre horii wajjin tiksaa turre. Achii guyyaa tokko ganama baane guyyaa guutuutti saawallee galgala wajjin galle. Nin alkool ajjeesan yeroon kana yaadadhu gaa. Galgala galtanii. Halkan walakkaa. Ambooy rakkinni immoo na keessaa hin banne. Isa galgala galleessi jechuudha. Beekaa tokkotu maal jedhe beektaa waa'ee kanarratti. Beekaa hiriyaa Obaamaa. Lakki nama sammuu qabu tokkotu. Ilaaleeti jireenya kana. Asis ilaalee achis ilaalee akka inni yaade ta'uu didde. Beekumsa tokko baase. Maal jedhaa? Shurrubbeen hin qaarite. Keesseen biraa dhufamoo waa'ee. Dhugi maa? Dhugi. Tokko ishee nama sodaadhu qabuun kana booda. Ila. Armee ayyuu. Oo hirkoo. Maali yaali mana sanatti waan hangalaa jiru miti mana kanaas ba'eera fedhii mataa kootiin of danda'e umurii kana guutuu mana kana taa'eeran. Naan eeginaa kana booda. Maal taate? Naan eeginaa waan tokkoyyuu naan eeginaa hin dhufu mana sanaan jedhe ba'eeran of danda'ee ba'eera. Maali nama waa siin jedhetu jira moo maal taateeti kan akkas jechaa jirtu? Hirkoo. Dhugaatii dhugdee? Maala dhugaatii maaliin dhugaa mana sana keessa taa'e rakkinan dhugaa ba'e malee waggaa 3 rakkin. Obaamaa nama koo dhugeera rakkina hin dhunne hayyuu nuddeetii hin dhunne dheeraa nuddeetii hin dhunne na dhuddeetaa harmee hayyuu dhuddaniitu isin hin dhunne ana rakkina dhugaa ba'an nan rakkadhe isin biratti mana sanaa ba'eera. Afachuu eessa jirta amma kottumee naasofnaati? Waan tokko waan dhufee isin hojii naasa'uun qaban. Mana sana keessa iyyuu galuun barbaadu mana malaamaltummaan ijaarame keessa an dhugaa qabadhee galuun barbaadu. Inistiraakteriin gaafa nattaasaan shakkuun irra ture malaamaltummaan ijaarameen sa'a qoratamu kana booda. Harki harmee ayyuu qulqulluudhaa inni ilaalamuu qaba. Malee nama qulqulluu fi namni isinii wal keessa jiraachuun gaarii miti. Alla dhaabattee akkas naan hin jedhiin siin jedhe kottu haasofneetu waan irratti walii galuu irratti walii galla kottu. Maal haasofna waan haasofnu qabnu saggoo keessan irraa bu'uun barbaadeen jedheen na buusaa harmee ayyuu iddoo laaladhaati akkan hin miidhamnetti na buusaa nan bu'a naa dhaabadhaa nan utaaraan saggoo keessan irraati. Ana adaadaa kee waan hin ta'eef orma na gochuu keeti. Balbala cufadhaa namni dhufu hin jiru jedhe. Balbala maalan cufadha si yaalee jiru akkamittiin hin balbala cufadha kottuuti gali manatti. Harmee dhaqaa yoo araada haasaa qabaatan abbaa barbaadan dhaqaa abbaa dhimmaa wajjinii waajjiratti haasaa. Eenyuun akkasii si barsiise dhugaatii kana immoo? Maal natti odeessitu sin harmee ayyuu. Gurra irratti na cufee. Jedhee dhugaatii jalqabee mucaan. Maal jechuu isaati? Yaach. Puu. Maal kun?
Ala daadaan akkasii. Tiyyaa wayyuu adaadaa kanarra tiyyaa wayyu. Tiyyuu koo. Hello Irko. Bilbilicha dhufee kaasuun narra ture maaliif kaasutti dafte? Eekkamaa jirta Irko. Moo na tuffatate. Na tuffatate yeroo hundumaa isin argaa. Tiyya na tuffii narraa qabdati. Sin jaalladhe naani waan asi sodaadhu itti fakkaate. Afuuftu. Maali yaani ati akka namaa na bashannansiifteen beektu kaaffee keessa yeroo hin taa'u namni teessuma nama harkisa na harkisteen beektu. Ahaa dhugaa moo si bashannansiisuun qaban ture sin bashannansiisi. Maal naa gooten jedhe soodaree rangeessin si wajjin sodaachaan jiraadha soodaree dhaquu miti. Ati maal na bashannansiiftee beektaa jedhe biyyi Dubaayitti ol geessa yeroo xinnoo bashannanuu barbaadu. Eessatti na geessitee beektan? Wanti koo waan naa goote konkolaataa naa bittee qabda eeggama. Uffata naa bittee qabda eeggama. Maal naa goote ata'ani saggoo korrattan si baadhee jiraadhe tiyya. Saggoo korraa bu'imi. An saggoo harmee ayyuurra taa'een saggoo kootti immoo si baadhe. Bu'i saggoo korraa bu'i. Saggoo isaanii irraas bu'eera. Saggoo walirraa bu'u uummati kun. Ba'aan sitti ta'e isiin. Sin danda'e amma kanaan dura ayyuu kana booddee fixeera si wajjiniinan. End of the time. Ake abbaa barbaaddatee rumii kana booddee. Abbaa barbaaddatee rumii baasii sin baaftan walakkaa danda'e seerumsiisa. Kanaafuu nama kan biraatti heerumuu naa wayya. Rakkina durbaan qaban karaarraa buqqaa'ee dhufoo. Dhuguudha machaa'uudha hojiin kee. Yoo dhugee yoo maal si qashise? Waggaa meeqa si wajjin jiraadhaan dhugaatii dhugee akka ijoollee xinnoo aannanii fi maaliin na jiraachifta miti haatana. Xuuxoolatti qabuu malee maaltu si hafe maaliin dhugee beeka? Biyyoo dhugi. Moo duukee dhiisiiti gali manatti. Dhageesseettamanii gali. Dhaqii abbaa barbaadde wajjin haasa'is asii ol natti hin deebisin. Asii ol natti hin deebisin hin jedhan lafattan si darbadha. Tole gaarii. Sin jaalladhe naan keessan baal. Dhuganii dhugaa dubbatachuun akkas. Ganta bilisa na baastee bilisa ba'e. Attame harmeen immoo nagaa isheetii yaadira. Akkasii. Ani fuudhee mucaa godhadhee mucaa koo dhungachuuf egaa. Nuun dhungatanii nu quufaniiru. Nu mucaa isaanii miti isa irra darbanii waa'ee ijoollee keenyaa waa'ee akkoo akkoo. Jittee ijoolleen akka waamtu barbaadu jireenyi akkoo fakkaatan godheera nurraan natti umurii malee. Amma sadiisiiti yeroo biraan bilbilaafitti nagaa kotti naa hime harmeen jirre. Tole siin bilbilaame booddee. Gifti attam nagaadhaa attam nagaadhaa sin jirtu nagaadhaa tole maal sin gargaaruu maaliif dhuftani? Instructor maal sitti fakkaate qormaata boriisan tuma guyyaa lamaan sadan tokkochi nu dabarsitanii sirriitti itti qophoofne inni dhufneetiin gaafachuuf. Lubbuun koo dabartuu gaafasan. Ittiin qophoofne moo maal inni rakkootu jira? Lakki ijoolleenis sirriitti itti qophoofna sababa jedhaniif kanaaf inni isin gaafachuudha. Ijoolleetu sirriitti itti qophoofna jedhan. Rooba? Instructor. Fiddee dhuftee qaba. Amma giifti yaadni kun kan eenyu akka ta'e amma instructor mootummaatu hin beeku. Itti himtee mari'achiiftee fiddee dhuftee. Laamee waa'ee isa qormaataa kan ol wajjin turreerra guyyaa sadiis guyyaa afuris achi butee waan isin achi buttan hin jiru. Dhagaadha. Dhagaa. Kanaaf iyyuu anamma waa'ee isaa guyyaa lama achi butee guyyaa sadii seera ani barsiisaa lammii miti. Ila akkasitti ol cuunfinee ol baafnas keessa. Injiruun
walii gadi qooda naannoftu utuu laayibrarii keessa gadi teessee keessumatti rooba si fayyadaa laata waa si dubbisuu laa gidduutti ergaa wayitu naa gale sin fayyaditti gaafa si baatan dhimma isa qabu dubbisuu laata hirkoon eda dhugaatii dhugee mana jeeqaa bule maaloo adaraa inistiraakter gamtaatu balleessaa jiraati karanni ittiin gamtaarra adda ba'uu naa mijeessiiti adaraa gamtaarraa gargar naa baase. Argite? Harmeen bu'aa jirti ilaala. Haadholiin hiyyaa jiru bakkee kana. As keessatti leenjifnee dafqaa cinnee dhaabannee duddi nu citee barsiifnee gadi baafne nama ta'a jenneetu warra akka keessanii hirkoon fa'aa gamtaan fa'aa dhuganii kunoo mana jissaa jiru. Mana maatii jissaa jiru. Mana harmee jissaa jiru. Mana harmee jissaa jiru. Maaliif? Beektu rakkoosa? Beekta? Dhugaatii dhuganii mana harmee jissaa jiru. Dhugaatiin maali? Alkooliin maali? Dhugaatii. Dhugati. Inni uddaa maal gootaa? Maal goota? Deebisme ishee kana. gatii baasti. Dhugaatii jedhamti dhugaatii gatii baasta dhuddee gatii baasta. Inni uddoo ammas inni uddaati. Biyyoo. Ati immoo rooba dubbii dhudda gatii baaftamu. Instructor waan nuti dhufnee waan biraadhaan maal nu ilaallatu kun? Kun nu ilaallatu instructor. Waan darbuu jettanii waan dabarre amma kana hundaa Somaaliyaa instructor. Gurmooftanii na loluu dhuftan gaa. Kan nuti dhufneef instructor waa'ee qormaata nuu dabarsaa jennee sin gaafachuuf dhufne malee kana dhaggeeffachuuf miti. Warruma akka keessaniitiin qormaata naa dabarsitanii borummoo asii baatanii dheettanii dhugdanii isin immoo maal jessitu biyya jessitu hin murtu biyyicha galagashitaniitu hirra deemtu miidhaan. In darbu boruma qoramtu ammaa kaasaa dhaqaatti qophaa'a. Inni isin as keessa naannoftan iyyuu gatii isin baasisa. Dhugaatiin akkuma gatii nama baasu cal jedhanii naanna'uun barumsa baqachuun qayyabannaa baqachuun lamaan miti mee gurmaati qayyabadhaa dubbisa. Diddanii instructor. Deemaa amma dhaqaa dubbisa. Dhaqaa immoo dhaqi immoo dhugii rooba. Jala instructor. What a generation. Maal rakkinni kee maalirraa barbaadde? Maal si godhu? Maal taatee ati maalan balleessan bilbilan irraan kaastu bakka hojii dhufnaan hin jirtu. Mana keessan dura dhaabbadhee si eeguun qabaan si hojii naasa'uuf. Bilbilan sirraan kaasu. Kanaaf bilbiltii keessatti na arrabsite ka. Yooman si arrabsaan kaleessa biisiin ture gamtaa hojii wayiif bakka wayii dhanne naan jedhee hojicha attamitti akka hojjenne hin beeku manattan of argee galgal. Dhumaasuuf taa'e. Isa dhugaa. Dhugaa taa'e. Kotti fide harka kee. Kakattaa waan naan jettee yaadattu? Maal jettee kana arrabsite yaadattu? Siini moo? Siinan si arrabsaan? Ani moo? Ofiin of arrabseeree garuu. Abadan hirkoo waan akkasiin godhan. Goone himneeti. Antasuma siin yoom? Kaleessa bilbiltee na arrabsiteetti ergu. Maalan jedhee si arrabse? Sin jaalladha jechuutu arrabsoodha? Abbaa barbaadetteerumi ba'aanatti taate nan bashannansiistu. Abbaa barbaadetteerumi. Anatu moo? Ana keessaa kun ba'aa kun? Ana keessaa beeka, ana keessaa bee hirku. Abbaa barbaade keessaa ba'uu danda'an. An waan akkasii mattaas akkasiin hin jedhu. Natti bitee siin jedhan. Haati naan hin jettu. Mataan na Ofiin uumee jecha araari hirku nan gubeen. Ammoo
hojii deemaa jira dura. Dhiisi ka hojii attamitti deemtati maalan balleesse dhiifama naa godhi yoon balleesseera ta'es. Balleessaa keeyyuu hin beektu. Ganaan balleessaa keessatti. Maalan godheedhaama maaloo natti himee maalan balleesse. Na arrabsitee itti hirkoo. Maal godhe? Ni waraane maa yaadatu. Isa waraanemeedha malee kan hin danda'u. Isan jedhee manne eenyutu waraanedha waa'ee waraansaa kan quban qabu. Sida. Maalan godhe? Sitti maan jiraan kunoo ba'aanatti taatee. Seen baadhee ba'aanatti taatee naan jette. Ila waa yaadadhe tiyya. Gamtaatu mana dhugaatiitti na geesse. Tiyya. Dhuddeen beektu ati. Nan dhugee ani immoo yeroon dhugu miti yeroon nagaayyuu ganna xaanaan jedhu. Gamta hojii keessii falaatu. Tiyya.